Hawaasa qonnaan bulaa rasaasa hidhattoota faannootiin dhume, hawaasa qabeenyi isaa saamamee qe'ee irraa buqqaafamee harka qullaa jiru, haadholee rooba keessa garaa agabuutiin daa'immanii wajjin muka jala raftu, daa'imman harama gogaa aanan hin qabne luugaa boochu, haadha waan daa'imman isii nyaachiftu dhabdee imimmaan duguggattu, daa'imman haadhaa fi abbaan irraa ajjeefamee agabuu muka jala ciciiftu, hawaasa manguddoo fi aalimni isaanii faannoon butamee kophaa hafee rakkatu. Hawaasa manni irraa gubatee loowwan isaanii saamamee harka qullaa jiru. ንዳ በስራት በለው ገና ሰው እናመጣለን። አንተ ለሀብት ነው የጋላ ልጅ ሁዳ ነው ለቅም አድርጌ ማመጣው ገና imimmaan baqattoota kanaa ijaan harkaa gurraan dhagayaa obsuu dadhabne. Akkam jettan kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network, hordoftoota keenya nagaa isin gaafachuu isin daganne. Haalli ilmaan Oromoo Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Hoomaa Gaaleessaa keessatti hidhamtoota fiinxaaleeyyii faannootiin manaa fi qabeenya gubatee saamamee lafa isaanirraa buqqaafamanii agabuu daa'imaa wajjin rooba keessa muka jala jiraataniitu afaan guunnee nagaa jechuun daangeesse. Iyyi hawaasa shiftoota fiinxaaleeyyii faannootiin qe'ee isaanirraa buqqaafamee dirmachuu dhabe qaama dirmatee fi imimmaan irraa qorsuu dhaban. Haga ammaa namni isinii dirmate ka yookaan mootu dhufee ijoollee tara waan nyaattu kenne gargaarsa kenne jira. Waa nyaattee erga namaati hin nyaanne akkanuma jirta. Akkuma firri gama firaa jennaan kalloon gama loonii jedhan sanitti saba isaanii Oromoodhaan nuuf dirmadhaa jedhan osoo saba qabanii alagaan kophatti harkattee akka malee itti taphatte. Eessaa isin buqqifte? Eessarraa buqqaatamee abbaatu? Gaalessaa buqqaatan jechuudha. Kunneen tun erga namaati waa nyaatte? Gara deemnee boqqolloo sadaqaa kadhanneefi bakka maatii jajjabaa garaa irra keenyanii taa'u jirra. Manni gurguddaa maqaa ijoollee xixiqqoodhaaf qursii maqaa gandara deemnee kan sadaqaa kadhannee bakka kaa'u jirraaf. Ayyee namni isinit dirmatee waan nyaattan isin gargaare hin jiru. Haati Oromoo haala jalqaba Harargee irraa fuudhamanii Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Hoomaa Gaaleessaa itti qubsifamanii fi haala eega qubsifaman booda isaan dargee akkana jechuudhaan dubbatan. Wanni manaatti baan yaa ajooti gaafa dura gallulaal mootummaan qabee walitti qabee nuraree as nu fidi gaara kanaan nuna diraasii qajimaa godhannee qajimaa keessa galcheeti. Inja ganaa deebineeti afaan koo nyaannu hin qabne kasa qalaa takka hin qabne mancaa qottoo fudhannee eega asii oomishaa gaggaafne ala deemu bulumma quufne ayi. Hokkuu dura dhaynaanaa turan. Dachii baaftan jechuudha. Dachii baafnee caakkaa baasi caakkaa jennee. Ayyee. Maskaa wajjin leenca nu hurgufu kanaa wajjin. Habuutiin akkana nu jala yaatu halkan afaan duraa qabannee jechuudha. Ayyee. Sani har'a kunoolaan takka boqqolloo nurra guban takka mana nurra guban dongoroo teene biyya sariin teene takkaan dhaqe laagee teene motoroo teene. Botoroteen, shamboteen, namni nu jibbu'ee kanatti nu gaafanne. Namni keenya rakkannee waan bittaalee manaan baaftee daa'ima mana lageessa haadha abbaa isii raajjatanii irraa darbanii. Haadha fuudhee haadha isii agarraa bakka hin agarree daa'ima kana bichaa fuudhee kiyyaa wajjin itti rakkate. Ayyee daa'imni kun keessaniin jechuudha. Abbaa irraa ajjeesan. Haadha isii hin agarree. Ibsaan qabu waan tokko qabu qabeenya biyya saamamee waan hin nyaachisuu qabu waan tokko qabu daa'ima kanaa rakkachaa jira. Ayyee dhagaa jirtan yaa lammii Oromoo daa'ima abbaa irraa ajjeesan kararraa fuutee deemuu jirti waan nyaachisu dhabdee waan rakkistu dhabdee jirti haadha isii dhabdee jirti abbaa irraa ajjeesanii jiran yaa lammii Oromoo akka nu bira dhaabbattan. Ilmaan Oromoo idil addunyaarra jirtan cuftinuu hawaasa qonnaan bulaa Oromoo haadholee fi daa'imman shiftoota fiinxaaleeyyii faannootiin buqqaafamee gidiraa keessa jiru kanaaf akka birmattan asumaan isin gaafanna. Numaatu waliif fooni wal malee humaa hin qabnu. Funyaan tuqamu ijaatu booya hawaasa kanaaf haa dirmannu. Kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network sagantaa tana qopheessee kan isin dhiyeessu aan Ibsaa Masraaji. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadhaa isiniin jenna.